yaadannoo wareegama Hacaaluu guyyaa karraa irraan tan agartee haadha teenyaan daawwii bira dhufnee yaadachaa jirra. Akkasumatti isillee yaadannoo isaatiif dungoo nu qabsiiftee jirti. Haadha teenya hedduu jaalanna. Hacaaluun akkuma beekamu isiitu dhalee guddisee jechuu dandeessa. Maaliif isiin haadha aartiiti. Akkasumatti haadha aartii Hacaaluun hedduu jaalatanidha. Isillee hedduu jaalatti. Arrammoo akkuma keessa jirutti meena hojii yaadadhaa jettee akkasitti isii hojii yaadachuu jirra. Haadha teenya illee rabbi umrii nuuf haa dheereessu. Warra gartee artistoota hunda gartee Oromoota hundaas gartee haa jajjabeessu. Dhaamsi karaa gabaabaadhaan dabarsuu barbaannu akkuma beekamu faawundeeshinaa Hacaaluu Hundeessaatiif namni hundi gumaacha godhaa jira. Nutilleen yeroodhaaf gumaacha san yoomii fi dadhabnellee CD gumaacha sanii fi maatii isaatiif barbaachisu orijinaala akka barbaachisutti bitannee wallee Hacaaluudhaa dhageeffachuu fi akkasuma gartee aartii Oromoodhaa jajjabeessuutu nurraa eegama. Akkasuma ammallee haadha teenya tanallee umrii nu haa dheeressu. Isiinis hangafa aartiiti. Hangafa aartii qofallee osoo hin taane akkuma beekamu qabsooytuudhaas qabsooytuu Oromooti. Walleen fiifuu qabsoo qabdi. Ilmaan isaan dhalaniitiitu aartii keessa jira. Akka Hacaaluu isaaniitu dhale isaaniitu guddisee jechuu dandeenya. Akkasuma innilleen aartistii qofaa miti qabsaawaadhaas gootaas. Akkasuma ammas nutis har'a mana haadha teenyaa mana artistii Halluu Daawwiitti dhufnee hoggaanii fi isii wajjin akkanatti teenyee kabajnu hedduu gartee gammannee jirra. Akkasuma kan jirus yaadachuun gaariidha jechuudha fi isii bira dhufne kan wareegame qofaa miti guunni isiin waa hundaanuu gartee akka barbaachisutti Oromoonis quba qabaachuu qabdi. Maaliif namni wareegamee fi namni qabsoo keessatti aartii keessatti umrii kana ga'e akkuma nama wareegameeti. Ammoo yaadachuun barbaachisaadha. Oromoo hunda biratti jeetiin dhaamsa dabarsuu barbaada. Hedduu galatoomaa haadha teenyaas umrii nuuf haa dheeressu. Galatoomii mee wallistuu Oromoo hangaftitti haadha aartii Oromoodha. Halluu Daawwee yaadannoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa kanarratti mee maal dhaamtan? Wareegama Hacaaluu Hundeessaa akka itti dubbadhu hin danda'u. Hacaaluun bakka ittiin dhaabbatu hin beeku yeroo dura saba eegalulee ni bira dhufee jireedha. Manta marii wajji agarsiifne na eebbisii naan jee. Haaya yoo eebba feete madaa Oromoo takka takka suttu eeggoo walliftu. Akkasii uummanni si jaalataan jee. Yeroo sanillee wayinaa kannee deeme. Ammaan tana eegaan Adaamaa kana dhufellee rabbi ramataa godhu famu. Adaamallee ogguun dhufee qarshii kumsa dumnaa kanneen dhufee waluma jala jirraa jee. Waluma jala jirraa yoon jiraadha deebi'eetiin si dhufaa. Jee qotee nuhoo birallee dhaqee akkasumatti deeme arragaa kana ilmaan kiyyaa wajjin akkana kabajuun kun hedduu isaanis na yaadatanii dhufuun qophumarraa keessaa na baasi jechuudha. Ijoolleen xiyyaas ta'anii san maa hojii jirte kun kunis xiyyaa jirri kun cufa xiyyaa akkuma jirru keessatti yaadanne malee silaa nama akkanaatii miti yeroon tunis nama dabarti. Du'a Hacaaluu akkatti hin dabarseen beeku jechuun waan garagalii na dhukkuba. Dayne bakka san dhaabbadhee akka humna xiyyaatti gaa waan namni waan sossobuun illee qabaachuu qaba. Ani Oromoonis duraan na quba qabdi amma akkumaa xiqqoo amma gaa ammas na quba qabaatan rabbi akka nufsaan cufaa ta'u alaa keessaatis Hacaaluu Hundeessaa irra kana yaadanneeti na dhufaniiti ijoolleen akkasitti anillee yaadanumaan qaba asitti wajjin ijoollee wajjin walitti dhufnee dabarsu jirtanii jechuudha. Galatoomaa mee ilma keessan mul'isaa fincaraa dabarsuu fedhee mul'is dhaamsa gabaabsi nuuf dabarsi yaadannoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa kanarratti maal dabarfachuu feeta? Kun gadda bara baraati. Waan jennee ibsinu hin qabnu gaa uummata saba bal'aa kanaati. Madaa bara baraati kun haaluma kanaan Hacaaluun yoomiyyuu hin irraanfatamu. Wanni uummata Oromoo ilmaan Oromoo hunda keessa jira. Yoomiyyuu inni nama dagatamu ta'uu miti fuulduraaf illee hin dagatamu. Akka keessa jirrutti gaa amma dandeenyuun akkatti guyyaa kana dabarsina. Tole hundi keessanuu galatoomaadhaan isin hin jaa ulfaadhaa nagaan tura.